Nagaan isiniif abaay'ee tokkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kuni qophii Niimoonaa Tuubii irraa sa'aatii kana eeggatee kan isiniif darbudha. Qophii keessummaati. Keessummaa adda tokko qabadheen har'a si biratti argamee ni jira. Mee keessummaa keenya waliin wali haa barru. Keessummaan keenya kunis namoota ogeessa kaameraa yookiin immoo editeradha. Akkasumas Niimoonaa Tuubii kan jedhuun yuutuubii tokko bananiiti kan irratti hojjechaatiin argamanii. Kanaaf keessummaa keenya waliin wal isin barsiisa. Kallattumaan gara keessummaa keenyatti isin dabarsaa nu waliin tura. Ayyee baga nagaan dhuftan isin jenna. Mee maqaa keessanii fi akkasuma maal akka hojjechaa jirtan hojii keessanillee daawwattoota keenya waliin wali baruu ni dandeessu. Mee wali haa baru. Baga nagaan dhuftan. Galatoomaa jecha ani maqaan koo Daani'el Dagsiisaan jedhama. Ogeessa kaameraati. Ogeessa kaameraa, viidiyoo akkasuma footoolee nan hojjedha. Mee hojii kana akkamiin mee gara hojii kanaatti galtanii mee hojii kana akkamittiin calqabdanii? Galatoomaa jecha gara hojii kanaatti ani kan na galche duraanii miidiyaa dhuunfaarraan ture. Yeroo jedhu kooperaatiivii federaalaa kan ture miidiyaa caffee miidiyaa kan jedhurraan ture. Sanumarraan ka'uudhaan fedhii kanan qaban ture. Fedhii viidiyoo hojjechuu, suura hojjechuu, kaameraadhaan wal qabatee wantoota kana hunda isaanii hojjechaatiin kan ture. Fedhii isaan qaba. Fedhii isaan qaba. Fedhii dhumsaa irra ta'een kan mee akkaataa kamiin gara hojii kanaatti dhuftanii akkaataa kamiin gara hojii kanaatti dhufuu dandeessu? Galatoomaa jecha ani kana hojjechuutti galee barumsa isaas baradhee maal jedhee kan hojii kanatti galuu danda'e. Toora sooshaal miidiyaalee nan qaba. Yeroo jedhu kan akka telegiraamii irratti piroomoot gochuudhaan kan akka yuutuubii irratti yuutuubii Niimoonaa Tuubii kan jedhamu hojjechaa ni jira. Kanaaf wantoota kana irratti kan nan hojjedhu jechuudha. Sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti nan hojjedha. Akkuma kana akkasuma charchii keessatti illee viidiyoo hojjedhee gara yuutuubii isaan irratti galakkisuu akkasuma gara toora tamsaasa TV irratti dabarsuu irratti kan argamu. Manuma kana hojjechuutti kan yeroo kana fudhadhee almost hojii kanatti waggaa 2-3 lakkoofsiseen jira. Jijjiiramni jira amma kana gidduutti jijjiiramni guddaa jira. Galatooma asumaan daawwattoota keenya akka nu hordofaa jirtan abdii guddaan qaba. Asumaan toora miidiyaa sooshaal miidiyaa isaanii hordofuu ni dandeessu. Liinkii asii gaditti isiniif description box irratti isinii barreessinu irratti argachuu ni dandeessu. Akkasuma toora yuutuubii isaanii akkasuma feesbuukii isaanii karaa telegiraamii sooshaal miidiyaa garaa garaatiin kan isaan fayyadamaa jiran akka nu kaasanitti karaa sanaan sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan akka isaan cinaa dhaabattan isiniin jedha. Mee dhuma irratti mee daawwattoota keenyaaf akkasumas dargaggoota keenyaaf mee dhaamsa qabda yoo jiraate dhaamsa wayii dhaamafiiti ni goona. Egaa dargaggoota keenyaaf dhaamsi ani qabu namni hundiyyuu gara hojiitti galuu qaba. Hojiitti galee hojii dhuunfaa isaa hojjechuu akkasuma hojii dhuunfaa kee hojjechuuf immoo ati abbaa mul'ataa tokko ta'uudhaaf mul'ata nama biroo deeggariitii sana booda gara mul'ata keetitti dhuftaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaa mul'ataa nama tokkotti hiiktee silas nama xiqqoo fooyya'ee guddinarra jiru tokko nama mul'ata qabu tokko bira deemtee yeroo hojjettu waan gaarii irraa baratta akkasuma mul'ata qabda taanatti isa bira yeroo hojjettu baay'ee bu'aa qabeessa ta'a baay'ee fayyadamta kanuma jechuun barbaada. Galatoomii
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan keenya har'aaf kanan qabadhee ogeessa kaameraa Daani'el Dagsiisati. Hanga xumura qophii keenyatti waan nu wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa asumaan keessummaa keenya faanas yeroo biraa walitti deebina. Keessummaa biraa qabadheen isiniif dhiyaadha yeroo biraa irratti galatooma horaa bulaa deebana. Waan naaf feertanii guddaa galatooma.